Waa'ee safuuf safeeffannaa Oromoo dubbachuuf yookaanu waan haaraa dura hin jirre himuuf ta'uu baatus seera safuu osoo jiru dhalootaan dagatamaa dhufe yaadachiisuun xiyyeeffannoo akka argatu gochuufi. Waa'ee safuu fi safeeffannaa Oromoo dubbachuufi wal yaadachiisuunis hammeenya waan hin qabnedha. Safuuf safeeffannaan dhugoomsuun akka dhala Oromootti mataa keenya hundarraayis eeggama. Afaaniin waan safuuf quuqamne fakkaachaa dalagaadhaan safuu Oromoo dhiitne dacheetti makna yoo ta'eef safuu baanamu sanuyyuu kan beeknu hin fakkaatu. Yookaan akka gaariitti osoo beeknu beekaa lafatti rirritnee dhiitaa jirraa jechuudha. Safuu fi seera ittiin hirbuu seenaan osoo beekanii irra ejjatuun ammoo hammeenya hunda caaludha. Safuun Oromoon aadaadhaan qabuu fi seeraa fi heerri sirna jaarmiyyummaa dhaaba Oromoo waltumsuu malee wal hin faallessan. Safuuf sirni jaarmiyyaa Oromoo wal utubuu malee wal hin diigan. Kanarraa ka'uun eega nama tahee murni safuu quuqamu tokko seeraa fi heera siyaasaa dhaaba isaaf ni amanama malee hin diigu. Safuu beekuun badii fi yakkoota akkasii kana mararraa nama oolcha. Safuun hariiroo uumamaa fi uumaa jidduutti gochoota ta'uu qabaniif kan ta'uu hin qabne seera adda baasuudha. Safuun kanneen akka quxusuu fi hangafa ilmaanii fi warra ofiif nama biraa jidduu kabajni jiraachuu ittiin ibsamuudha. Safuun yeroo akka cidhaa, gaddaa, ayyaana, lola, nyaataa fi gochoota biroo keessattis seera ittiin raawwatamanidha. Oromoo biratti safuun kan waaqaati. Namni safuu cabsee dhukkubsachuun, maraachuun, maseenuun, nagaa dhabuun isa mudataa jedhamee amanama. Oromoon wanta qaanii yoo arge yookaan waan waaqni qofti akka beekutti ilaallamu yoo gaafatame safuudha jedha. Waaqeffannaan akka amanutti safuun kan dhala namaaf uumamaaf kenname jalqaba keessatti. Waaqni uumama yeroo uume safuus wajjiin uume. Dhalli namaa safuu jalqabaa kanaan buluu eegale. Ittiin buluun duubattis fakkeeffannaa safuu kanaan seera tumatee wal ta'ee uumama qajeelchuu eegale. Safuun namoota gidduuttis bifoota garagaraatiin ni ibsama, ni hubatama. Safuun jechaan, gochaan, meeshaaleetiin wal qabsiifamee ibsamuu ni danda'a. Kunis uleen siinqeen haadha siinqeen alatti qabatamuu dhabuun kabajaan wal qabatee wal duraa duubaan akka fakkeenyatti ilaallamuu kan danda'udha. Qorannoo gochaatiinis ta'e qorannoo bal'aatiin safuun fakkeenyota bal'inaan gabbatee ibsamuu ni danda'a. Maqaa kabajaa safuu Oromoo keessatti tokko maqaa kabajaan nama waamuudha. Maqaa kabajaan hawaasa Oromoo garagaraa biratti haala adda addaan kennama. Baay'inaan uummata Oromoo tuulamaa birattis namoota ilmoo hin qabne yeroo baay'ee maqaa farda inni yeroo hedduu yaabbatuun waamu. Akkasumas gaafa cidhaa ganama misiroodhaaf maqaa kabajaa kennuun uummata Oromoo Jimmaa biratti baay'inaan beekamaadha. Gaafa ilmoo horan maqaa ilmoo irratti hundaa'uun maqaan kabajaa haadha ebeluu, abbaa ebeluu jedhus namaaf kennama. Gaafa nama guddaa waaman nama hiriyyaa abbaa sii ta'uun adeeroo, nama hiriyyaa haadhaa siif ta'uun haboo yookaan immoo isin jedhu. Akkasumas safuun maqaa waamuu dhabuudhaan diduudhaan ibsamus ni jira. Fakkeenyaaf haati Oromoo Arsii maqaa ilma intala ishee fuudhee qajeelaan hin yaamtu. Maqaan isaa eebbisii yoo ta'e sheebbisii jetti malee eebbisiin maqaa jiru hundumaa ni lagatti. Kunis abbaan warraa mucaa argatee maqaan moggaafamee fi maqichaa moggaafameefitti abbaa jedhamee hamma waamamuu danda'utti jechuudha. Safuu fi barumsa Oromoo. Safuu kan namoota Oromiyaa Waaqayyoon sodaataniin guddifamedha.
yoon maqe waaqni na argaa jechuun bu'uura qabuun namoota hundumaa keessatti kan mirkanaa'e kan bu'aa qabeessa ta'uu faayidaa qabaachuu fi nama biroo jaalachuudha. Namootni akkanaa kunuunsaa fi jiraachuuf jecha safuu aadaa duraanii hubachuuf fedhii qabu. Ilmoon Oromoo dhugaa dubbachuu, uumama kabajuu, amanamaa ta'uu fi waan sirrii ta'eef dhaabbachuun ilmoo namaaf waan uumamaan dhufu ta'uu irratti mari'achuun baay'ee gaariidha. Oromoo ta'uun safuuwwan kana nu barsiisuu isaatiin dubartootaa fi dhiirota haala gaarii qaban nu taasisee jira jenna. Qalbiin keenya safuu Oromootiin qofa hoogganamtii jechuus miti. Seera tumuu, seera uumuulleen kan kakaasuu fi safuu irratti hundaa'ee seera tumameefis bitamuudha. Akka guutuutti safuu kabaja ilma namaa deebisuu keessattis gahee guddaa qaba. Yeroo Oromoon seera gadaatiin jiraachaa ture, gaanfa Afrikaa bulchaa tureera. Riippablika isaas hundeeffatee ture. Oromoon foollee ammoo siyaasaa keessatti gahee guddaa qabaachuun bulchiinsa gadaa tiksaa turan. Hojii gaarii isaaniitiif yeroon kafaltii itti gaafatanis hin jiru. Gondora isaanii irratti hojjetan. Garuu biyya isaanii abbaa seeraa, abbaa dangaa, abbaa caffee, abbaa bokkuu fi haadha siinqeeffan kana fakkaatan ta'uun tajaajilaa turan. Safuu irraa kan ka'eef Oromoon uumamaa fi ulfina kennuu fi ilmoo namaaf haqa qabuun walitti qabamuu fi kakka'anii jiru. Kanaaf sababaa safuu irraa ka'eef burqaa hawaasaa nama ittiin ijaaran, kabajaa fi amanamummaa qaban, namoota bilisummaa jaallatan hundaaf kabajaa qabu. Kanaafuu sababni tokko safuu Oromiyaa har'a kufaa jiruuf namootni safuu yeroo hunda jijjiiramaa fi amanamummaa hin qabne uumuu isaaniiti. Kanaan walitti ummanni keenya beekumsa aadaa durii waan sirrii fi waan hamaa ta'e irratti qabu dhabe karaa irraa maqe. Safuu horachuuf waan hedduu gochuu dandeenya. Fedhii safuu horadhu, isa hawwadhu, jiruun amanamaa ta'i, gadi of qabuun jiraadhu, fayyaalessa ta'i, baradhu, qo'adhu, yaada xiinxalii uumama jaaladhu. Wanti gurraan isin geenye isinitti toleera taanaan laayik kooment gootan malee biraan kutina. Odeeffannoo wal fakkaataan akka isin bira ga'u yoo barbaaddan ammoo mallattoo bilbilaa tuquun sabiskiraayib godhaatii maatii chaanalii yuutuubii Mormor Miidiyaa ta'an affeerraa keenya horaa bulaa galatooma.